Alaabaan keenya mallattoo eenyummaa bilisummaa fi kabaja biyya keenyati jedhan itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Addeen Seenee Mahammad. Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti guyyaan ayyaana alaabaa akka biyyaatti marsaa 16ffaa dhaadannoo ol ka'iinsi alaabaa keenyaa wabii tokkummaa sabdaneessaa fi birmadummaa keenyati jedhuun kabajamee ooleera. Sagantaa kabaja guyyaa alaabaa biyya keenyaa kana irratti itti aantuu kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Addeen Seenee Mahammad dabalatee hojjettoonni mootummaa magaalichaa sadarkaa adda addaa irra jiru haadholiin siinqee abbootiin gadaa fi keessummoonni biroo bakka argamanitti sirna ho'aa ta'een kabajamee jira. Biyyi tokko biyya jedhamuuf alaabaa isa ibsituu kan sadarkaa addunyaatti ittiin beekamtu qabaachuu qabdi. Kanaanis eenyummaan biyyaa ibsama. Sadarkaa addunyaattis alaabaan seenaa yeroo dheeraa kan qabu yoo ta'u hiikni hedduunis itti kennama. Sadarkaa biyya keenyattis halluun alaabaa magariisaa, keelloo fi diimaa ta'uu isaa hordofuun biyyoonni Afrikaa hedduun kolonii booda alaabaa isaaniif halluu kan fayyadaman hedduudha. Akka addunyaattis biyya keenya dabalatee biyyoonni 52 ta'an kabaja guyyaa alaabaa isaanii waggaan kan gaggeessan ta'uu ragaaleen garaagaraa ni ibsu. Sagantaa kabaja guyyaa alaabaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa kana irratti argamuun haasaa kan taasisan itti aanaan afyaa'ii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Tamasgeen Kabbadaa kaayyoon kabaja guyyaa alaabaa dhaloonni maalummaa alaabaa beekanii jaalala biyyaa qabaachuun akka guddatan taasisuuf yaadameeti jedhan. Kaayyoon kabaja sirna alaabaa guyyaa har'aas hiikoo alaabaan birmadummaa bilisummaa fi kabaja biyyaaf qabu ibsuu fi qabsoon kabaja alaabaaf taasifamee ture beekamtii kennuudhaan obbolummaa sabdaneessaa fi tokkummaa biyyaalessaa irratti daran hubannoo uumuudha. Kabajnii fi ulfinni alaabaa dhaloota biratti beekame akka itti fufuuf guyyaan ayyaana alaabaa akka biyyaatti marsaa 16ffaa dhaadannoo ol ka'iinsi alaabaa keenyaa wabii tokkummaa sabdaneessaa fi birmadummaa biyya keenyati jedhuun kabajamee oolee jira jedhan. Ergaan ijoo ol ka'iinsi alaabaa keenyaa wabii tokkummaa sabdaneessaa fi birmadummaa keenya jedhuun sagantaa adda addaatiin akka kabajamu gochuudhaan lammiileen birmadummaa bilisummaa fi jaalala biyyaa isaanii qaban ibsuudhaan kabaja ayyaana alaabaa marsaa 16ffaa guyyaa har'aa haala ho'aa fi miidhagaa ta'een kabajaatti argamna. Kabaja guyyaa alaabaa kana irratti argamuun ergaa kan dabarsan itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Addeen Seenee Mahammad alaabaan mallattoo biyyi tokko biyyoota biraa irraa adda baatee ittiin beekamtuu ibsituu eenyummaati jedhan. Biyyi keenya Itoophiyaanis biyya alaabaa mataa ishee qabduu fi birmadummaa ofii kabachiisuun jiraachaa turte jedhanii kanaanis Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa biyya weerara warra lixaa ofirraa qolattee birmadummaa ishee mirkaneessuun alaabaa ishee ol qabdee biyya gootaa fakkeenya bilisummaa gurraachota Afrikaatis jedhan. Alaabaan mallattoo birmadummaa fi tokkummaa biyya tokkooti. Itoophiyaan biyyi keenya yeroo dheeraadhaaf keessumaa aarsaawwan adda addaa kaffalaa biyyi wareegama hedduun akka as geettu ta'ee jira. Wareegama kana keessatti hawaasni hundi walqixa daangaa biyyattii eegsisuu keessatti tokkummaadhaan hiriiree Itoophiyaan fakkeenya Afrikaanotaa, fakkeenya gurraachotaa bilisummaadhaan daangaa ofii tikfattee turte taasistee jirti. Hirmaattonni ayyaanichaas akkuma abbootiin keenya biyya birmadummaan ishee eegamee kabajaan nuuf dabarsan dhaloonni ammaa immoo misooman dabaaluun maraamartoo hiyyummaa injifatee alaabaa biyyaas ol kaasuun dhaloota dhufuuf dabarsuuf waloon hojjechuu qabnas dubbatan. Alaabaan kun guddina biyya tokkoo biyya keenyati. Addunyaa irratti kan nu beeksisu alaabaa keenyani kan beekamnu. Dhaloonni duubarra dhufu kunis an dhalatee jiru kunis kan abbootii harkaa fuudhee akkuma durii sanatti bishaan yoo alaabaan ol ba'u bishaan illee dhaabata jedhama akka seera abbootiitti. Maaliif inni akkas ta'u kana kabajuu qabanii.